Shittoo jechuudha dhaggeeffadha. Biyya kanatti shittoo isa waa biraa dhiisaati yeroo dhuma dhuftanii shittoo dibattanii isin konkolaataa keessaa buutan kanniifni tokko fiiga isin hin baasu. Fiiga jechuudha bakkee keessa isin kaasee jechuudha isinii galee. Cincaasaa fooliisaa sana waan dadhabuuf jechuudha. Shittoo fuudhuu meekaappii fudhachuudha jette mucaanii. Meekaappiin maal godha dibattanus biyya keessatti. Ganama yeroo baatan dibattanii yeroo galgala deebitan harree boora fakkaatanii galtu. Akka biyya Arabaa sinirraa babbareedaa dhufa isinitti fakkaate miti. Fakkeenyaaf kan biyya Arabaa ganama yeroo dibattanii galgala galtan fuulli keessan kun cululuqee bareedeeti kan manatti galu. Kan biyya kanaa immoo gurraacha'ee jechuudha. Yoo ganama moqorqoraa yookaan sibiila siibbuun irratti danfisan beekti isa yoo fakkaate halkan yeroo deebitan jabanaa bareedduu jechuudha sileeffamte fakkaatti jechuudha isinii galee fuulli keessan. Kanaafuu meekaappiin biyya keessatti hin ta'u. Meekaappiin biyya kana keessatti ta'u isiniif himu dhugaa jirtutti himu meekaappiin biyya keessatti hojjetu hin beektu baaziliinii si durii si feestaaliidhaan ashagamtee gurguramtu sana. Baaziliinii si durii sana jechuudha. Sitti sumniitti gurguramtu duramma meeqa akka taate hin beeku malee. Isii jechuudha. Ganama yeroo lafaa kaatu. Fudhattee. Dhumate dubbii. Malee isa mastaawoti yookaan daawwitii bira dhaqanii haadha khasaara jettee arabni waan akkasii. Garuu akkasitti miidhagdanii deemuun keessan sirrii ture. Dirqama malee kun akki ta'e yommuu bakka akkasii deemtanu bakka sanarra Oromoo qofa miti kan jiru. Wanti hubachuu qabda inni guddaan jechuudha. Keessattuu naannoo seentarii yookaan giddugala Finfinneeti bakka sanatti qaamolee garaagaraa suuraa ka'uudhaaf dhimmoota garaagaraatiif ifintiidhaaf paarkii guddaadha waan ta'eef bakka sanatti argamu. Oromoon ammoo sagantaa isaa yommuu gaggeeffatu isinii galee osoo amma fakkeenyaaf Suudii ta'e osoo amma Dubaayii ta'e osoo amma Ameerikaa ta'e whatever uffannaa keerraa maal keerraa dantaan qabu sii galee akkuma argitetti firii taatee deemuu dandeessa jechuun salphisteeruma jireenya kana jechuudha. Garuu bakka alagaan si ilaaltutti hanga dandeessuun jechuudha. Jireenya kee kan keessa keetti garaa keetti qabattee isaan fuulduratti garuu laphee kee dhaattee qolee kee jabeessitee eenyummaa kee mul'isuun dirqama jechuudha. Yeroo akkasii naaf yaadatta jechuudha harkatti san baadhadhu kan. Harkatti kunoo bilbila koo Itoophiyaa argan galee jedhee jechuudha. Bilbila harkatti baatanii laayivii taa'u ifaan inni jatti nama ifu hin jiru. Maabiraatii jira bar dur biyya sanatti. Yeroo laayivii galtu fuulatti siifa fuula si deemessa. Ana malaali orjinaalii suman beessi ilma argee ilaali keeppiin irraan kaa'e inniisi. Dhiisi keeppiin irraan kaa'e inniisi. Yoo jechuun ilaalamma qoyana diimi qoy ittiin dabaladhaa. Maabiraatiin itti dabaladhaa qoy. Si dabalman? Maabiraatii. Abboonni seequuti. Biyya kana keessa jiru kaa ifaanii jechuun ifaa kan diimlaayitii wayii jedhamutu jira bogga billichi. Maal salas ibsaan Itoophiyaa kun bari diimlaayitiidha. Bogg hin dhufa hin deema. Mana kana jiru mana tiiktookaraa waan taane. Mana tiiktookaraa nas ru'atan marabbii fedhii yeroo meeqa laayivii galaan ooltu. Nama sadii dhaabanii laayivii taa'e. Hattuu Finfinnee ofirraa eegii maal jechuudha. Hattuun hatti sila dubbachaa turre miti waa'ee waan kanaa jechuudha. Akkuma itti nama qabaa maal akkamitti maal jechuudha. Omaa yaadinaa ana waliin. Omaa yaadinaa. Ijoolleen keenya garuu keessattuu warri biyya alaatii dhuftan of eeggadhaa yeroo baay'ee jechuudha. Dhiheenyumattuu jechuudha ijoollee baay'eetu hatamaa jiru. Biyya alaatii yeroo dhuftanu tokkoffaa miira keessaa baha. Yeroo gara Itoophiyaatti galtanu jechuudha. Eerpoortiidha yeroo baatanu. Akka nama biyya alaatii dhufee hin fakkeessina. Uffatuma faaxoliin biyya keessaa uffattu uffadhaa. Lammaffaan sodaatinaa. Sadaffaa dikoorii eeyyee dikoorii. Makiinaa sargii fakkaatu. Makiinaa cidhaa fakkaattanii quba keessanitti harka keessanitti morma keessanitti waan argitan dirattanii hin dhufinaa. Callisaatii jireenya keessan salphisaatii waan qabattan feestaalii yookaan shaantaatti qabadhaati. Yeroo biyya galtanii jettan shamarran keenyatu bari yeroo biyya gallu maatiin maal nuun jedhe jettee yookaan ollaan maal nuun jedhe akkasitti fokkanneen gallu jettee artee kana ijatti gurratti fuulatti funyaanitti dhiitti bari mana maaloon gurguramu fakkaatti bari maal jedhama boo kunoo jiwulariin jechuudha geetaa geetii manatti gurguramu fakkaatti dhugaa gurri asii shiboo kun asii shiboo kun asii shiboo Hindi afaan Oromoo beektu fakkaatti dhufti ijoollee jechuudha sinii gaarii akkasin ta'ina. Shittoo mushaa walittiin fudhatu gaafa dhufanii boolee gaanu. Ishoo galatoomii waan hin dagadhe.
dibattanii hin dhufina. Sinii galee jalqabumayyuu akka amantaatti keessattuu gara amantaa Islaamaatiin shamarri jechuudha shittoo dibachuun dhorkaadha. Jaarsa sii biratti malee. Sinii galee kanaafuu shittoo baay'iftanii hin dhufina jechuun konkolaataattis namattis mukattis urgaa deemna jettanii jechuudha. Eessaa akka dhuftaniif maaliif akka dhuftan of hin beeksisina. Dhokadhaati jireenya malaa fi biyya sanaaf akkaataa jiraadhaa. Kun Aljaziiraan kanaaf gurraachaa jira warra biyya keessaa fakkaachuudha jedhee sinii galee. Maal gurraacha? Maal immoo maa kanarra akkamiin ta'ana mana? Inti Jira fakkaachuu. jechuun eega biyya wal fakkaatu. Dubbina afaanis baate. Lakkii sirriidhuma malee dubbina akkamitti wal fakkaachuudha jedheeti. Dhugaan galuu keera na sodaachisa. No dhugaadhaan kun ammas hin sodaachisuudha yookaan xiqqoo sin jeequudhaaf osoo hin taane dhugaa lafa jirtu kana. Yeroo dhuftanuu jechuudha. Uffata bareedduu isii dur biyyaa baataniin jechuudha. Shaamaa silkii beektuu laata? Isii meetiraan hodhamtu sana. Isii mudhii irraa baaboo fa'i qabdu. Isitti dheertuu dagabootu sana. Isii akkasii uffadhaati. Kuukkuu caammaa nutu kaargoo isinii godha. Lakkoofsa kophee keessanii qofa nutti himadhaa. Kuukkuu fa'i beektuu kophee isitti laastikii sana jechuudha. Kuukkuu jedhamti, sablee jedhamti. Maqaa qabdii bari caammatti laastikii koongoon sun jechuudha. Isii akkasii kaattanii jennaan hattuun osoo isin karaarra ciiftanii garagalteetu isin hin tuttu. Garagaltee jechuudha nagaa rabbi isin hin gaafattu. Siyaasa beekaasin siyaasa jennaan isuma kan Jawaarii isuma kan Abiyyi isu maaliif boo? I solve it. I see. Dhageessanii kuukuu dhiirri immoo tolaa kaa'achuu qaba. Tolaa beektuu laata kophee tolaa jedhamu jira. Saamu'eelii kan jedhamu fa'i jira wallaahi. Maqaan mootii fa'i jira ante maqaan tolchanii jiru kophee laastikii. Ilaali Suuraa fardaa ofirraa qabu tokko kan jiru. Suurachi qabin akkasii jira. Isa akkasii uffattu sana booda nam tokko abbaa kanaa namni sin dubbisu hin jiru sana booda jechuudha. Nagaa fayyaa deemtu. Amma jechuudha Guraageef Silxeen biyya kana keessatti akkatti jiraatu osoo argitanii ofii abbaa gamooti bara abbaa fooqiiti. Abbaa mana gurguddaati. Abbaa konkolaataa gurguddaati. Garuu kadhattuu fakkaatee jaakkeetti 3-4 wayii uffatee akkan jedha deema magaalaa keessa. Osoo dhumanni farankaa yookaan ganzaba fuudhee hoo'u jedhee harkaan fuudhatee riftee bira darbita. Hatuu miti jechuudha sii galee. Namni inni keenya immoo qarshii 10 yoo qabaate qarshii 9 jechuudha. Uffatee bareedee mul'achuu barbaada namni keenya. Sii galee yeroon akkasitti gabba'e hemmaa jetti ilaalamuma. Ijji faana deemeera jechuudha siniif galee. Finfinnee kanatu koolfaatudha. Kutaalee biraarra jechuudha. Keessattuu tikni isaan ittiin nama hatan addunyaa biroo irrattu jira jedhamee yaadamu. Maaliif mala baay'ee fayyadamu jechuudha Finfinnee kana keessatti of eeggadhaa. Obboleewwan keenya baay'een yeroo biyya alaatii galtanu jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa yeroo biyya dhuftanu jechuudha. Waa'ee maallaqa qabannaa waa'ee tokko tokko yeroo darbe dubbannee jirra waan ta'eef irra deebi'ee isiniif hin ibsu. Waan hojjettanu walitti qaqqabadhaa jireenyi biyya keessaa. Aliif osoo hin jedhin yaa jedhaa jira wassalaam jedhaa jira waan ta'eef of eeggadhaa akka argasiitti jettanii isin akkuma firii taataniin jiraataa keessattuu shamarran jechuudha. Bakkii keessan dedeeminaa seeftii keessan eeggadhaa. Manni koo meekaappii gorsaa tokko qaba kan godhare. Meekaappii kee maaltu fudhata? Meekaappii kee maali? Dhiirri jalqabumayyuu jechuudha. Hattuuni dhiirri salphaatti hatama ta'ee jennaan waliikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Biyyaaf hin tajaajilu haa hatamu. Dhiirri tokko nan hatame yeroo dubbatu hin gaddinaa fi haa hatamu. Maaliif isinitti fakkaate? Ilma dhiiraa jechuun waa hundaanuu of eeggannoo gochuu qaba. Yeroon kana jedhu shamarran of agattuu miti. Mirga isaa, bitaa isaa, fuuldura isaa, dudduuba isaa maaltu jira jedhee yoo of hin eegne akkamitti hawaasa isaa eega, akkamitti biyya isaa eega. Kanaa jennaan qooq jetti warri sun jechuudha. Akka allaattii jechuudha. Allaattiin muka irra yeroo teessu argitanii beektu? Ija isii kallee tokko ran keessu barra. Jetti allaattiin jechuudha isinii galee ilmi dhiiraa akkas ta'uu qaba. Yeroo kamiyyuu aktiif ta'uu qabdu jechuudha. Sii galee
Of course humnaan sitti dhufee humna keetii ol yoo ta'e lama sadii yoo dhufee qabamte yookaan iyyuu yookaan kallattii tokkoon furmaata ho'i godhachuu yookaan waan qabdu nagaan kennitee biraa deemu. Sanaa achi taaktikaan malaan sirkaan fuudha yoo jedhe isa caaltee yoo argamne siyaa hatu rabbi bakka isaa siifa buusuuf siin gaddinuu jechuudha. Wasalla. Gaafatteef hin deebise. Waan biraa. Haadha khasaara. Inni hin fayyadu. Ijoolleen miira keessa galteetti. Miira keessaa maa dhugaa. Jechuudha akkuma jirtu walitti maa jirra waan ta'eedhaaf malee akkas irrifattanuudhaafi miti. Isa garaa muradhaa. Amma gaafa dhufuuf jettan nutti maanu dura bu'aati. Baaziliinii jechuudha gabaarra deemne kiiloodhaan binnee sin eegna. Yeroo eerpoortii baatanu akkamma biyya alaatti yeroo namni dhufu eerpoortii keessatti abaaboo qabatanii nama simatu. Nuti immoo asitti baaziliinii isii sumuun isii shilingii sana dardarree jechuudha kiiloodhaan. Akkasitti qabnee sin eegna. Akkuma dhuftanii hin beektu sila akka dibatanitti guddattan waan ta'eef. Akkas gootanii. Zaalaashiif zeenitii keessatti. Jiru wanta akkasii eeyyee. Rifeensaaf immoo jechuudha sinii galeessa shaampoo koondishinarii miqirxesoo minixesoo jettanu zeenitiin isiin shurrubbaa dheertuu qabdu hin beektuu miti. Isiin lafa jirti. Gatiin si dur ergasii birrii 15 fa'i 16 fa'i. Amma birrii 500 qabataa jirti isiin buttulleen sii tokko jechuudha isiin xaarmuziin sii tokko jechuudha. Jireenya isiinis feemasii taatee bara. Warra akka Nasrii Aanolee kana warra akka Mubaarikii kana warra akka Aslii fa'i warra akka Abdii Geetaachoo kana qofa feemasii taatanitti hin fakkaatin. Amma zeenitiin isiin shurrubbaa dheertuu qabdus feemasii taateetti. Wallaahi gatii durbittanuu nan bita jettanii yoo dhuftanii isinitti cirrifkattee isinitti tufti. Ni kiwsiin jetti sii galee. Isii jechuudha qaq gootee. Khalas. Fuula kee kana yeroo gadi baatus cululuqee barwaan sitti tolu duri ijoolleen qibaatii isa mataatti dibatu rifeensatti dibattus isa fuulatti dibattus gargar hin baaftu. Hunduu wal qixa sii galee. Mataattis rifeensattis dibattee fuulattis dibatti. Hundaafuu nu jedha fuulli sii kun yeroo garbaatu bari ijoolleen biyyaa. Akka cululuqu argite miti. Utuun dibatanii ijoollee. Bar aduu fakkaata ijji sii kun laala kana fuudha adda sii kana calaqee jechuudha sii galee. Irraa bareedee jechuudha. Amma akkas jechuudha malee meekaappiin sun mushkila ziyaada. Mootummaan Itoophiyaa dhoskee jira kosmootiksiin akka biyya laatiin galle. Kilki. Asaatti bara maaliif? Aygalle የሚባል አልመርዘን ካለመዱ ይወርዙኒ ሱሚ ይወት ባራተን ይደና ማለጄሱ ይደኑ አንተ ይፊ ኢቲ ወልበራት ይጋፈሩታን ሐራስን ይተንተው አንተ ይጁዳ አከስ ድሮ ወይን ሲኒ ዲማ ማካና በና ፔፔቹ ወንቲ ኬሰን ኩና ያቺ ሰዋንተ ይዳፊ አከሲ አከሲ ታብታቢ ገሩ dubbii akkamitti dubbatu kana bira dhiisuu wayyaa wuxuu baqa baha jechuun taaptaap gochaan jirtan waan ta'eef jechuun erga silaata asirra teessanii olmoos daqiiqaa meeqa jechuun daqiiqaa 37 laayikii dhibbaa osoon geemii taphadhee garuu kaargoon nuuf ergi maammee. Okay kaargoon isiniif erga rakkoon qabu baaziliin dhugaa quxurii fuula keessanii wajjin natti erga lakkoofsa fuula keessanii bal'ina isaa jechuudha asii gadi dheerina isaa dalga kana jechuun bal'inaaf dheerina isaa jechuudha sirreessaatii jechuudha rakkoon qabu natti ergaan qophee. Siniif hin argan dibattu shamarran keenya yaaddoo keessa jiru. Eeyyee baay'ee no jechuun waan tokko baritti amananii deemuun dirqamaa bar maaliifi waan bor nama rakkisuu deemu haddarraa qophaa'uun murteessaadha sinii galee kanaaf ani anitti qophaa'aa jedheeti malee si yaaddessuudhaaf miti. Akkasii obboleewwan keenya bilbila isa kana duuba geessi sababa sagaleen akka hin deddeebineef isumaan akkas miyuutis ta'e akkasuma wallahi. Jirtan ugassira sentanii akka miira keessan jiru miira keessaa jechuun ani isiniif yaadeessan dubbadhee jiris miira keessaa bayyattu maal jechuudha kun amma akkasitti akkamitti akkas ta'a jedhaniiti. Keessanuu jechuudha. Paanaleen jijjiiraa qoy. Chaalenjii wayii isiniif dhiyeessaati. Chaalenjii wayii isiniif dhiyeessee chaalenjii sana namni injifatee laala mucaa kana jechuudha. Viidiyoodhaan isinitti baasaa waan inni jedhu argituuti. Baay'ee tokko sin bashannansiisa haqa jirtu jechuudha sattuunatti mee waan ta'eedhaaf jechuudha. Piroofaayilii isaa gartu qaati. Nama 2,400 foyitu jira. 3,000 galu malee jechuudha sirraan baanu. Namoonni asirra jirtan hundi keessanuu kooloo biraa kan hin godhini. Dafaa mucaa gastiirra jiru kana jechuudha. Asirratti kan argaa jirtan kana. Itti muddaa dafaa. San booda
Immoo mootii gochuu ni dandeessa. Kaasuun dandeessu. Wallahi minuutii si godhe. Akkasi ta'ee baree jira. Namni biraan tajaajila maqaa sanaan dhufee jechuudha sii galee. Akkasi ta'ee baree ka'een yoo minuutii si godhe filannoo hin qabdu gasii irra dhufta sii galee dubbachuudha. Kan hojjechiifne yeroo garii barabbaa giddii. Isin humnaan deemtu. Bilookii gootee bara. Wallahi bilookii miti minuutiidha. Akkan barreessine si godhe malee bilookii miti. Yoo akkas ta'e achiinan seena sana na wayyaa. Achiin kottu bakka ayyee. Achiin kottu. Ayyee. Achiin kottu bakka ayyee. Achiin kottu. Cuufisa ayyee. Konkolaataatti bilookii godhee jeeqaa bakka ayyee. Rita Buushii. Lamuu eessa dhaquudhaaf argitee nan qabadhee ni barargadhee hayyee samiira dhiifama kaala lamma namichi kuni jechuudha. Rakkoon qabdu. Dhagahi namichi kuni waa'ee gogaa qaamaatti akkuma sana furdinaa wal qabatee waa'ee uraa funyaanii waa'ee uraa hidhii waa'ee uraa an uraa fa'i uraa sakaana hin beeku waa hedduurraa hubuma qaba sii galee. Itti wal bariin immoo waan biraa miti jechuun waan rakkatte waan yaadde jechuun gaafadde jechuudha. Rakkoon qabu ammas immoo sageetii kaachuu kana akkamitti meeduu waa gallame yaani osoo waan tokko kanaatiin waan galus nu yaaddessee. Parsantii lamatti uumamaa jechuudhaan ta'e. Wayi qoy dubbannu dirqii jechuudha sii galee. Ergaa waliin dabartaa ture abbaa gidduu ijoolleedhaaf. Nagaan ture. Kosmootiksii jettee. Dhagahi kosmootiksii jettee jechuudhaati. Anoo funyaan hin qabu maallaa godha maala yaadadhaa. Dhagahi. Kosmootiksii jettee jechuudha ijoolleetti gurgurata kan fuularraa maadiyaatiin waan ta'e kan balleessu jettan kan addeessu jettu kan maalii jettu sii galee. Inni sun biyya alaatti malee biyya keessatti hin hojjetu. Biyya keessatti wanti hojjetu vaaziliinii isa durii isa feessaaliin baramee gurguramu. Sii galee. Isa akkasii sana akka shaakallii baranu ijoolleen itti hima oguma qabdanu waan beektanu. Maaliif biyya keessa yeroo dhufan kosmootiksii wal wallaananii garii michiin rukutee fuulli babbadee gariin immoo fuulli isii kun akka finniisaa fakkaatee baratti dhiyaasee hedduun isaanii miidhaginni isaanii durii sun irraa hafee ijoolleen baay'ee yeroo biyya alaatti galanii biyya keessa dhufanii jedhanu maaliif onlaayinii irraa baduu namni akka waan jarri waan akkasitti gaddaas gadee waan akkataniiti miti bara bifa isaanii nama biraa ta'e sii gadee kanaafuu waan kana jechuun isin oguma qabdan yoo hooluma kana ta'e. Abbaa giddi keessaa dhugaasaa abbaa giddi falatti nu godhaa abbaa giddi rakkoo kana falatti nu godhaa gaafa biyya galleef galuuf ka'een jira waan ta'eef. Warra jiran warra ati Dubaay jirtan fakkaatami wayii. Kan kemaa rakkoo qaba. Annatu babbareechi. Maan saasii yaadaan jiru isan gaafa biyya galuuf malee isan gaafa biyya galuuf. Eessu bakka yoo akkas ta'e waliin. WhatsApp irra qofa kottuu dubbisi lakkoofsa xiyyaachirraa fuudhe. Echi. Samiira. Wayyee. Yeroo WhatsApp hidhattu garuu abbaa giddii jechuudha sii galee suuraa kee itti ergi. Suuraa bareeda jechuudha yoo kee hin taane deebii yeroo sana dafee sii deebisa. Maaliif nagaadhuma afaan qofaan jettee nan dafee sii deebii WhatsApp. Maa. Abbaa giddii akkasitti dubbichi dhugaa jiru. Abbaan giddii garuu nama bareedduudha. Nam beekaanii amma ta'e wayii. Hinkaasu jedhaa jiru kunoo koomantii jalatti ijoollee nurra gaabaa deebii nama hunda jalaan deebisuu. Awwaan inni citii isaa beekuudhaaf kan jedhaa jira. Dhuguma hin deebisanu baay'ee maaliif garuu isinoo ashaamaa yaa ijoollee biyya abbaa kootiin hojjetanii gaara. Isaa wajjinii waliin beektu sii galee. Biyya sanatti lafti isaa gurguruu waan namaan taatu sayyuun bara kattoolaniyyoo. Egaa kophee tokko waggaa baay'ee kaa'atta. Maaliifi lafti isaa qulqulluudha, sirriidha, qoraattii hin qabu, waan wayii hin qabu. Sii galee yeroo dheeraatti fayyadamuu dandeessa. Isa biyya kanaa cokoreen beektaa laata sagoommaa konkolaataa irraa ciramee Nan beeka malee beeka. Isa akkasii qofatu jireenya biyya kanaa bari sii galee. Kophee siin kaan guyyaa lama yeroo hojjettu cittee badde. Tokkittiin si immoo akka duriitii miti gatiin si fardatti hin bitu dur sii galee amma waldandee jirti. Kanaafuu
Cofuree sanas jechuudha namoota si. Waan ani ilaalu amma maalan yaade. Gandummaan kun nu rakkisaa jirti. Kanaaf ani maalan godhaa? Ganda hunda keessaa haadha manaa tokko tokkoon fuudha. Ganda 11 qabna. Haadha manaa 11 fuudha. Waan hundumaatti daarii isaanii ija qabsootti nan ilaala dhifa manaa godhaa. Ara shufeeraa dagaagee maalidha? Mangisti. Ante? Shufeer. Maalidha maali yisiisa? Na waan hundumaa ija qabsootti nan ilaala dhifa manaa godhaa. Na tidaarii isaanii ija qabsootti nan ilaala. Haadha manaa ganda hunda keessaa. Maal irraa barbaada?